The Quran affirms the inspiration, preservation, and authority of the gospel. Quraan geggeessaa hafuuraa tikfamuu fi abbummaa wangeelaa ni mirkaneessa. Ta'us michoonni keenya musliimaa wangeelli mancaa'eera jedhanii nutti himu. Irra deddeebi'ee waan quraanni dhugumaan dubbatu isaanitti agarsiisus akkasumas ayaata quraanaa waa'ee manca'uu wangeelaa dubbatu tokko iyyuu akkanatti agarsiisan isaan gaafadhus isaan ammallee quraanni waan isaan yaadan sana dubbata jedhanii falmu. Isaan quraana waan hin dubbisneef bakka tokkotti ayaanni wangeelli manca'uu isaa dubbatu jira jedhanii yaadu. Kunis waan sheekonnii fi imaamonni isaanii itti himaniif. Garuu icciitii kana furuuf karaan tokko ni jira. Falmii kana dhaabuu fi eenyu akka dhugaa qabu, eenyu akka sheekotaa fi imaamota sobaatiin gowwoomfames beekuuf karaan ni jira. Viidiyoo kana keessatti ayaata quraanaa waa'ee wangeelaa dubbatan hunda ni dubbisna. Yoo ati musliima taatee kana kan daawwattu ta'e waan quraanni waa'ee wangeelaa dubbatu waan sheekonni keessatti hin himne hedduu barachuuf jirta. Isaan waan kana akka beektu hin barbaadan. Kanaaf sirraa dhorku. Yoo ati musliima hin taane immoo michoota kee musliimaa waliin marii hawwataa gochuuf odeeffannoo gaarii argatta. Sadarkaa jalqabaa irraa kaatee gara sadarkaa hayyummaatti ceeta. Amma ayaatota kana yommuu dubbisnu sirriitti xiinxaluuf jalqaba irratti yaada lama yookiin hypothesis haa uumnu. Sanaa booda quraana keessa darbinee yaada isa kamtu ragaadhaan mirkanaa'a kan jedhu ni ilaalla. Yaada koo yaada David Wood kanadha. Akka quraanaatti Allaan raajota adda addaatiin uummata adda addaatiif mul'ata adda addaa kenneera. Gareewwan sunis kitaabota isaaniif bu'an hordofuuf itti gaafatamummaa qabu. Kiristaanonni wangeela Yesuus irraa fudhatan wangeelli ammallee amanamaa fi abbummaa kan qabudha. Kiristaanonnis quraanaan utuu hin taane wangeelaan akka murteessan ajajamaniiru. That's the D. Wood hypothesis. If the D. Wood hypothesis is correct, Muslims face two major problems. Yoo yaadni David Wood kun sirrii ta'e musliimotaaf rakkoo gurguddaa lamatu uumama. Tokkoffaa quraanni akka waan Allaan kitaaba wangeela jedhamu Yesuusitti kennetti Yesuusis hordoftoota isaatti kennetti dubbata. Garuu quraanni kiristaanonni ammallee wangeela qabu jedha. Ittiinis murteessuu qabu jedha. Kiristaanonni matumaa kitaaba Yesuus itti kenne waan hin qabneef Allaan waan dubbachaa jiru waan beeku hin fakkaatu. Lammaffaa quraana keessatti Allaan wangeelli kiristaanonni har'a qaban quraana waliin wal sima jedhee waan jaadu fakkaata. Garuu inni ifatti wal faallessa. Allaan kitaabota keenya kan quraana waliin wal faallessan yommuu mirkaneessu Allaan ammas waan dubbatu beekuu dhabuu isaa agarsiisa. Egaa yaadni koo kanadha. Yoo yaadni koo kun sirrii ta'e islaamummaadhaaf rakkoolee gurguddaan kanneen. Yoo kiristaana taatanii kana daawwattu ta'e akka chaanaaliin kun guddatuuf subscribe gochuu hin dagatina. Namoota biroofis qoodaa yookiin share godhaa. Akkasumas viidiyicha like gochuun yoo jalqabdan baay'ee gaariidha. Then there's the Muslim hypothesis. We'll call it the standard Islamic narrative. Itti aansuun immoo yaada musliimotaatu jira. Kanas yaada islaamaa baramaa jennee waamna. Yaada islaamaa baramaa jechuun kanadha. Akka quraanaatti Allaan gareewwan namoota adda addaatiif mul'ata adda addaa kenneera. Garuu quraanaan alatti hundi isaanii manca'aniiru. Kiristaanonni wangeela Yesuus irraa fudhatan garuu isaan isa mancaasaniiru. Wangeelli amanamaa yookiin abbummaa kan qabu miti. Kiristaanonnis amma quraanaan murteessuu qabu malee wangeelaan miti. That is what you believe, isn't it, my Muslim friends? Michoonni koo musliimaa waan isin amantan kanadha miti. Waan sheekonnii fi imaamonni keessan isinitti himan kanadha miti. Garuu yaada islaamaa baramaa kanaaf rakkoo tokkotu jira. Inni immoo quraanadha. Mee quraana keessa deebinee ayaata waa'ee wangeelaa dubbatan hunda ni dubbisna. Kanaafuu yaadni isa kamtu sirrii akka ta'e ni argina. Ayaatonni waa'ee wangeelaa dubbatan 12 qofadha. Yoo qabxii qabaattan ayaatonni sunniin suura 3 ayaata 3, suura 3 ayaata 48, suura 3 ayaata 65, suura 5 ayaata 46, suura 5 ayaata 47, suura 5 ayaata 66, suura 5 ayaata 68, suura 5 ayaata 110, suura 7 ayaata 157, suura 9 ayaata 111, suura 48 ayaata 29 fi suura 57 ayaata 27dha. Ayaatonni kunniin tokko tokkoon mataan isaaniitiin kanaafuu qofaa isaanii dubbisuu dandeenya. Ayaatonni kaan immoo haala isaa hubachuuf caqasoota naannoo jiran dubbisuu barbaadu. Tole mee yaada tokko mirkaneessinee yaada isaa biraa immoo haa kuffisnu. Inni jalqabaa suura 3 ayaata 3dha. Haala isaa guutummaatti hubachuuf ayaata 2 hanga 4 ni dubbisna. Allah isa malee waaqa biraa hin jiru. Inni jiraataadha, of danda'aadha. Kitaaba yookiis quraana dhugaadhaan gara keetti yaa Muhammad kan isa duraa dhugoomsu buuseera. Kanaafuu quraanni waan isa duraanii dhugoomsa. Akkasumas kanaan dura tooraa fi wangeela qajeelfama ilmaan namootaaf akka ta'aniif buuse.
furqaaniinis yookiin kan dhugaa fi soba addaan baasu buuseera. Dhugumatti isaan ayaatota Allaatti kaffaran yookiin kan hin amanne adaba cimaatu isaaniif jira. Allaan mo'ataadha, abbaa haaloo ba'annaatis. Asirratti ragaaleen hawwatoo ta'an muraasni ni jiru. Suura 3 ayata 3 ifatti geggeessaa hafuuraa wangeelaa ni mirkaneessa. Allaan tooraa fi wangeela akka buuse dubbata. Quraan waan isa duraa ni dhugoomsa yommuu jedhu kun yeroo qofa irratti kan hundaa'edha. Quraanni wangeelli yeroo bu'etti qofa amanamaa ture jechuudha. Jechi afaan Arabiffaa isa duraa jedhamee hiikame maa baay'inaa yaadaahiidha. Kunis jechaan yommuu hiikamu harka isaa lamaan gidduu jechuudha. Yommuu akka mammaaksaatti fayyadaman maa baay'inaa yaadaahii jechuun fuuldura isaa yookiin harka isaa irratti kan jiru jechuudha. Kanaafuu quraanni kitaabota duraan bu'anii booda mancaan utuu hin taane kitaabota yeroo quraanni bu'aa ture sanatti harka namootaa irra jiran dhugoomsaa jira jechuudha. Ayaanni afur akka dubbatutti Allaan wangeela qajeelfama ilmaan namootaatiif buuse. Kunis musliimonni wangeelli yeroo duraa keessa fakkeenyaaf Phaawulosin manca'eera jedhan Allaan hojii isaa irratti kufeera nuun jechaa jiru jechuudha. Sababni isaas yoo isaan sirrii ta'an wangeelli manca'eera jechuudha. Qajeelfama ilmaan namootaas hin taane jechuudha. Dhumarrattis Allaan namoota ayaatota isaa yookiis mul'ata dhaaban irratti adaba cimaa akka buusu akeekkachiisaa jira. Kanaafuu Allaan geggeessaa hafuuraa qofaa utuu hin taane tikfamuu fi abbummaa wangeelaa ni mirkaneessa ta'an. Musliimonni immoo wangeelli manca'eera yoo jedhan adaba cimaa Allaa biraa dhufuuf of qopheessuu qabu. Akeekkachiisa sodaachisaa kanaan musliimonni dhimma kana dhimmanii qoratu jedhamee eegama. Putting all of these pieces of evidence together, Ragaalee kana hunda walitti qabne yommuu ilaallu Allaan wangeela akka buuse dubbata. Quraanni wangeela akka dhugoomsu dubbata. Yaada afaan Arabiffaa maa baay'inaa yaadaahii jedhuun Quraanni kitaabota jaarraa 7ffaa keessa ammallee harka namootaa irra jiran akka dhugoomsu argisiisa. Akkasumas wangeelli qajeelfama ilmaan namootaaf akka ta'u malee waan badu yookiin manca'u akka hin taane dubbata. Suura 3 ayata 3 hanga 4 yaada Islaamaa isa baramaa caalaa yaada David Hood cimsee akka deeggaru dubbachuu dandeenya. Ayata itti aanu suura 3 ayata 48 haala isaa hubachuuf ayata 45 irraa jalqabna. Ergamoonni yommuu jedhan yaa Maariyaam Allaan jecha isaa irraa ta'een si gammachiisa. Maqaan isaas Masiihicha Yesuus ilma Maariyaam. Addunyaa fi akirattis kabajamaa warra waaqatti dhiyaatan keessaas tokkodha. Inni daa'imummaa isaattis ta'ee yommuu ga'eessa ta'u namootatti ni dubbata. Qajeeltota keessaas tokkodha. Isheenis gooftaa koo namni tokko iyyuu osoo na hin tuqin akkamitti daa'ima qabaadha jette. Inni akkasumatti Allaan waan fedhe uuma. Yommuu dhimma tokko murteessus ta'i qofa jedhaan achumaan ta'a jedhe. Inni kitaaba ogummaa tooraa fi wangeelas isa barsiisa. Ayanni 48 xiqqoo nama burjaajessuu danda'a. Sababni isaas waa'ee mul'ata adda addaa afurii dubbachaa waan jiru fakkaata. Kitaaba ogummaa tooraa fi wangeela. Asirratti kitaabaa fi mul'ataawwan biroo gidduu garaagarummaan ni jiraata ta'a. Garuu dhimmi keenya kana miti. Waan nuyi asitti xiyyeeffannu ergamichi Allaan Yesuusiin wangeela akka barsiisu Maariyaamitti himuu isaati. Yaadni Deevid Wuudii fi yaadni Islaamaa inni baramaanis Quraana irratti hundaa'anii Allaan wangeela Yesuusitti akka buuse waan amananiif. Ayaanni kun yaada isa tokko isa biraa irra caalchisee hin mirkaneessu. Ayata itti aanu suura 3 ayata 65 hubannoo qabaachuuf ayata tokko dursinee jalqabna. Jedhi yaa warra kitaabaa gara jecha nuyii fi isin gidduutti walqixxee ta'ee kottaa. Ani Allaa malee waan biraa waaqeffachuu dhabuu keenya isatti homaa dabalachuu dhabuu keenyaa fi Allaa malee gaariin keenya gaarii biraa gooftota godhachuu dhabuudha. Yoo isaan garagalanii didan nuyi warra Allaaf bitamne ta'uu keenya ragaa ba'aa jedha. Yaa warra falmituu, yaa warra kitaabaa maaliif waa'ee Ibraahim keessatti falmitu? Tooraa fi wangeelli isa booda malee hin buufamne silaa hin hubattanii? Suura 3 ayata 65 tooraa fi wangeelli bara Ibraahim booda akka bu'an qofa dubbata. Kanaafuu yaadota keenya lamaan keessaa kan isa tokko isa biraa irra caalchisee mirkaneessu as keessa hin jiru. Ayatonni itti aanan lamaan suura 5 ayata 46 fi 47 dha. Isaan kun walitti aananii waan jiraniif walumaan dubbisna. Faana isaanii hordofsiisnees Yesuus ilma Maariyaam tooraa isa fuuldura jiru maa baay'inaa yaadaahii dhugoomsu goonee ergine. Wangeelas kan isa keessa qajeelfamaa fi ifni jiru tooraa isa fuuldura jiru dhugoomsu qajeelfamaa fi gorsa warra Allaa sodaataniif ta'e isaaf kennine. Warri wangeelaa waan Allaan isa keessatti buuseen haa murteessan. Namni waan Allaan buuseen hin murteessines isaan sun finciltoota yookiin faasiquun.
lots of important details in these two verses. Ayatota kanneen keessaa dhimmoota baay'ee barbaachisoo ta'an hedduutu jiru. Allaan Yesuusin akka ergee fi inni immoo tooraa isa fuuldura jiru dhugoomsuu isaa dubbata. Fuuldura jiru jechuun asittis maa baay'inna yaadaahiidha. Akkuma kanaan dura ilaalletti kun harka isaa gidduu yookiin fuuldura isaa kan jiru jechuudha. Kanaafuu Yesuus tooraa bara isaatti harka namootaa irra jiru dhugoomseera jechuudha. Kun dhimma guddaadha. Sababni isaas koppiiwwan tooraa bara Yesuus dura waan qabnuuf quraanni maal dhugoomsaa akka jiru ni beekna. Allaan Yesuusiif wangeela akka kennu, wangeelli qajeelfamaa fi ifa akka qabu, akkasumas wangeelli tooraa maa baay'inna yaadaahi yookiin harka isaa irra jiru akka dhugoomsu dubbata. Suura 3 ayata 3 hanga 4 waliin wal fakkeenya qabaachuun isaa nama dinqa. Suura 3 keessatti Allaan quraan akka buuse dubbata. Quraanni tooraa fi wangeela yeroo inni bu'e sanatti harka namootaa irra jiran akka dhugoomsu dubbateera. Tooraa fi wangeelli qajeelfama ilmaan namootaaf akka kennamanis dubbateera. As suura 5 ayata 46 keessatti immoo Allaan wangeela akka buuse dubbata. Wangeelli tooraa yeroo sana ture akka dhugoomsuu fi tooraa fi wangeelli qajeelfama akka qaban dubbata. Michoota koo musliimaa dhimma tokko isiniif nan ifoomsa. Allaan tooraa fi wangeelli mancaaniiru jechuuf yoo yaalaa jiraate haala baay'ee badaa ta'een dhimma kana dhiyeessaa jira jechuudha. Itti aansuun ajajaa fi akeekkachiisa Allaa kan suura 5 ayata 47 keessatti argamu qabna. Amma yoo yaadni islaamaa inni baramaan sun sirrii ta'e bakki kun kiristaanotaan wangeelli manca'eera. Kanaafuu amma quraanaan murteessuu qabdu jechuuf iddoo hundarra mijaawaa ture. Garuu Allaan maal jedha? Inni warri wangeelaa waan Allaan isa keessatti buuseen haa murteessan jedha. Allaan kiristaanonni quraanaan utuu hin taane waan inni wangeela keessatti buuseen akka murteessan ajaja. Sanaa booda akeekkachiisa cimaa nuuf kenna. Namni waan Allaan buuseen hin murteessine isaan sun finciltoota. Yoo wangeelaan hin murteessinu ta'e hamoota yookiin finciltoota. Saayinsii amalaa yookiin etiksi keessa seerri bu'uuraa tokko ni jira. Gochuun sirra jira jechuun gochuu dandeessa kan jedhu of keessaa qaba. Yoo ani dhimma tokko gochuun sirra jira jedhe yookiin dirqama amalaa qabda jedhee si ajaje ati dhimma sana gochuuf dandeettii akka qabdu tilmaamaa jira jechuudha. Waan ati gochuu hin dandeenye tokko akka guututti si ajajuun hiika hin qabu. Yoo ani amma dirqama amalaa qabda doolaara miliyoona 1 arjoomi siin jedhe ajajni kun hiika kan qabaatu yoo ati doolaara miliyoona 1 qabaatte qofadha. Yoo ati qarshii sana hin qabdu ta'e waan ati gochuu hin dandeenyen si ajajaan jira jechuudha. Waan gochuu hin dandeenye tokkoof dirqama qabda jechuun immoo gowwoomsaadha. Kanaafuu Allaan kiristaanonni wangeelaan akka murteessan yommuu ajajuu fi yoo kanaan hin goone finciltoota akka ta'an yommuu dubbatu ajajni Allaa kun wangeelli ammallee akka harka keenya jiru kan tilmaamudha. Yoo wangeelli badaan yookiin mancaan harka keenya hin jiru ta'e ajajni Allaa hiika hin qabu. Sababni isaas waan gochuu hin dandeenye tokko akka goonutti nu ajajaa jira jechuudha. Ragaaleen kunniin hundi walitti dhufanii yommuu ilaalaman suura 5 ayata 46 hanga 47 yaada islaamaa isa baramaa caalaa yaada Deevid Wood cimsanii akka mirkaneessan dubbachuu dandeenya. Ayatonni itti aanan lamaan suura 5 ayata 66 fi 68 dha. Isaan kun walitti dhufeenya cimaa waan qabaniif waliin dubbisna. Hubannoo guutuufis ayata 65 irraa jalqabna. Otoo warri kitaabaa yookiin Yihuudotaa fi Kiristaanotaa amananii hamtuu irraas of eeggannoo godhanii nuyi hamtuu isaanii isaan irraa dhiqna turre. Jannata qannoo keessas isaan galchina turre. Isaan osoo tooraa wangeelaa fi waan gooftaa isaanii biraa gara isaanitti bu'e hordofanii yookiin hojiirra oolchanii otoo isaan olirraas ta'ee jala isaaniitti nyaata soorataa turan. Isaan keessa gareen giddu galeessa ta'an yookiin qajeeltoon ni jiru. Baay'een isaanii garuu waan isaan hojjetan baay'ee fokkuudha. Yaa ergamaa waan gooftaa kee biraa gara keetti bu'e dabarsi. Yoo kana hin goone ati ergamaa isa hin dabarsine jechuudha. Allaan namoota irraa si eega. Dhugumatti Allaan namoota kafaran yookiin hin amanne irraa hin qajeelchu jedhi. Yaa warra kitaabaa hamma tooraa wangeelaa fi waan gooftaa keessan biraa isiniif bu'e sanatti gadi dhaabbattanitti yookiin hordoftanitti homaa irra hin jirtan. Waan gooftaa kee biraa gara keetti bu'e sanas baay'ee isaanii keessatti fincilaa fi kafara yookiin kan hin amanin ni dabala. Kanaafuu namoota kafaran irratti hin gaddin. Here we have a common theme in the Quran. Asirratti dhimma deddeebisnee quraana keessatti arginu tokko ni arganna. Inni immoo Yihuudoonnii fi Kiristaanonni hin amanne yookiin Allaa hin sodaanne kan jedhudha. Otoo tooraa fi wangeela kitaabota harka keenya jiran qofa hordofuu dandeenyu sana hordofanii ta'e eebba Allaa argatu turan.
quraana keessatti dhimmi biraa kan deddeefifamee Yihuudootaa fi kiristaanota keessa gareen xiqqaan amananii fi Allaaf ajajaman akka jiranidha. Quraanni Yihuudootaa fi kiristaanota kan inni komatu kitaaba manca'e qabdu jedhee miti. Matumaa dhimma kanaaf isaan hin komatu. Komiin quraanaa Yihuudootaa fi kiristaanotaaf qabu kitaaba keessaniif hin ajajamtani kan jedhudha. Yoo ani dogoggoreera jettee yaadda ta'e waan Allaan ayaata 68 keessatti dubbate ilaali. Yaa warra kitaabaa hamma tooraa wangeelaa fi waan gooftaa keessan biraa isiniif bu'e sanatti gadi dhaabbattanitti yookiin hordoftanitti homaa irra hin jirtan. Yihudoonnii fi kiristaanonni hamma tooraa fi wangeelaaf ajajamanitti iddoo itti dhaabbatan yookiin bu'uura hin qaban. Yaadadhaa gochuun sirra jira jechuun gochuu dandeessa jechuudha kan jedhu of keessaa qaba. Yoo tooraa fi wangeelli harka keenya hin jiran ta'e isaan hordofuu dandeenyaa? Lakki. Kanaafuu Allaan ammas irra deebi'ee tooraa fi wangeela ammallee akka qabnu labsaa jira. Ammas irra deebi'ee tooraa fi wangeelaaf akka ajajamnu nu ajajaa jira. Ammas ifatti Yihudoonnii fi kiristaanonni mul'ata isaaniif kennameen murteessuu akka qaban malee quraanaan akka hin taane dubbachaa jira. Suura 5 ayaata 66 fi 68 akkuma ayaata 46 fi 47 yaada Islaamaa isa baramaa caalaa yaada Deevid Huud cimsanii deeggaru. Ayaata itti aanu suura 5 ayaata 110 hubannoo qabaachuuf ayaata 109 irraa jalqabna. Guyyaa Allaan ergamtoota walitti qabee deebii maalii argattan jedhu yaadadhaa. Isaanis nuyi beekumsa hin qabnu, dhugumatti ati beekaa waan fagoo yookiin hin mul'anne hundaati jedhu. Allaan ni jedha, yaa Yesus ilma Maariyaam, ni'imaa yookiin qannoo koo kan sirrattii fi haadha kee irratti oole yaadadhu. Yommuu ani hafuura qulqulluun si jabeesse ati daa'imummaa keetii fi yommuu ga'eessa taatus namootatti dubbatta turte. Yommuu ani kitaaba ogummaa tooraa fi wangeela si barsiise, yommuu ati ayyama kootiin dhoqqee irraa bifa simbiraa tolchite isatti afuuftee inni ayyama kootiin simbira ta'u, yommuu ati ayyama kootiin nama dhalootaan bal'aa ta'ee fi nama lamxii qabu fayyistu, yommuu ati hayyama kootiin nama du'e yookiin awwaala keessaa kaastu, yommuu ati ragaalee ifa ta'aniin isaanitti dhufte, warri kafaran yookiin hin amanne isaan keessaa kun falfala ifa ta'e malee waan biraa miti jedhanitti ilmaan Israa'el sirraa deebisne yookiin dhorkine. Plenty of interesting material here, but the only relevant part for this video is Allah saying that He taught Jesus the book, wisdom, the Torah, and the gospel. As keessa wantoonni hawwatoo ta'an baay'eetu jiru. Garuu dhimmi viidiyoo kanaaf barbaachisaa ta'e Allaan Yesuusin kitaaba ogummaa tooraa fi wangeela akka barsiise dubbachuu isaati. Kanaafuu kun Allaan Yesuusin waan ta'e akka yaadatu itti himudha. Kunis waan ergamichi Maariyaamitti suura 3 ayaata 48 keessatti hime waliin wal fakkaata. Yaada keenya lamaan keessaa kan isa tokko isa biraa irra caalchisee mirkaneessa kan haaraa as keessa hin jiru. Ayaata itti aanu suura 7 ayaata 157 hubannoo qabaachuuf ayaata 156 keessaa kutaa tokko irraa jalqabna. Kutaan kun baay'ee dheeraa dhimma kana guutummaatti ibsu waan ta'eef gabaabinaan nan dhiyeessa. Kutaan kun waa'ee Muusaa yommuu tulluu irra ol ba'ee gabateewwan fudhatu dubbata. Haaruun gobloo yookiin waaqayyo sobaa warqee irraa tolcha. Muusaan tulluu irraa gadi bu'ee ni aara. Allaanis ni aara. Muusaan Allaadhaan namoota adabuu akka hin qabne, sababni isaas Allaan nama fedhe akka jallisu yookiin qajeelchu dubbata. Dhumarrattis Muusaan gaarii nuuf hin barreessituu jedhee gaafata. Deebiin Allaa ayaata 156 irraa jalqaba. Inni Allaan ni jedhe, adaba koo naman fedhe nan dhaqqabsiisa. Rahaamanni yookiis araarri koo garuu waan hundumaa waliin ga'a. Isas warra Allaa sodaatanii fi zakkaa kennaniif akkasumas warra ayaatota keenyatti amananiif nan barreessa. Isaan warra ergamaa nabiyyuu ummii ta'e isa tooraa fi wangeela biraa isaanii jiru keessatti barreeffame argatan hordofanidha. Inni waan gaariitti isaan ajaja, waan badaa irraas isaan dhowwa. Wantoota gaarii isaaniif ayyama, wantoota badaa immoo isaan irraa dhowwa. Ba'aa isaanii fi hidhaa isaanii irra jiru irraa isaan boqochiisa. Kanaafuu isaan isatti amanan, isa kabajan, isa gargaaran, akkasumas ifa isaa wajjin bu'e hordofan. Isaan sun warra milkaa'anidha. Kun dhugumatti baay'ee nama burjaajessa. Sababni isaas Allaan kana Muusaatti dubbachaa jira. Erga Haaruun waaqayyo tolfamaa tolchee booda Muusaan Allaa akka rahaamata yookiis arara godhuuf gaafata. Allaan immoo Muusaatti deebisee rahaamata kan godhu warra ergamaa nabiyyii ummii ta'e isa tooraanii fi wangeelli isaanii wajjin jiru keessatti barreeffame argatan hordofaniif akka ta'e itti hima. Musliimonni baay'een kun Muhammadiin akka argisiisu amanu. Kanaafuu kun Muusaadhaaf baay'ee nama burjaajessaa ta'uu qaba. Muusaan wangeelli maal akka ta'e hin beeku. Muhammadis
eenyu akka ta'e hin beeku. Ammas waan Allaan dhuma irratti ayata 157 keessatti dubbate ilaali. Kun Muhammadiin argisiisa jedhamee tilmaamama. Allaan akkas jedha. Isaan isatti amanan, Muhammadittis amanan, isa kabajan, isa gargaaran, akkasumas ifa isaa bu'ee hordofan. Isaan sun warra milkaa'anidha. Egaa Muusaan rahaamata gochuu hin dandeessuu jedhee gaafata. Allaan immoo ani rahaamata kanan godhu warra Muhammaditti amanan kan isa kabajanii fi isa gargaaraniif qofadha jedhee deebisa. Muhammad akka waggaa 2000tti waan hin dhalanneef kun Muusaa fi hordoftoota isaatiif hojii salphaa hin turre. Akka itti yaada gaariin ilaallutti deebiin Allaa Muusaadhaaf kenne kun dhugumatti warra bara Muhammaditti dhaggeeffachaa turaniif kan dhiyaatedha jedhanii xumuruun ni danda'ama. Mul'anni kun bara Muhammaditti waan bu'eef kutaan nu ilaallu kanadha. Isaan warra ergamaa nabiyyii ummii ta'e isa tooraa fi wangeela isaan bira jiru keessatti barreeffame argatan hordofanidha. Ayanni kun Muhammad tooraa fi wangeela keessatti raajii kanaan akka dubbatame falma. Waanni hunda caalaa barbaachisaa ta'e immoo Muhammad tooraa fi wangeela isaan bira jiru keessatti barreeffamee argamuu isaati. Tooraanii fi wangeelli isaan bira jiru akka suura 7 ayata 157tti yommuu quraanni tooraa fi wangeela jedhu tooraa fi wangeela Yihuudoonnii fi kiristaanonni ammallee harka isaanii irraa qaban jechuudha. Allaan tooraa fi wangeela warra Yihuudotaa fi kiristaanotaa bira jiran nan dhugoomsa yoo jedhe akkasumas kitaabota kana akka madda raajii waaqayyootti yoo fudhanne kitaabonni kun manca'aniiru jennee amanuu hin dandeenyu. Kanaafuu suura 7 ayata 157 yaada Islaamaa baramaa caalaa yaada Deevid Wood cimsee deeggara. Ayata itti aanu suura 9 ayata 111. Dhugumatti Allaan mu'mintoota yookiin warra amanan irraa lubbuu isaaniitii fi qabeenya isaanii jannata qabaachuun isaaniif ta'uudhaan bitateera. Karaa Allaa keessatti ni lolan, ni ajjeesu, ni ajjeefamus. Kun tooraa wangeelaa fi quraana keessatti waadaa isaarratti dirqama ta'edha. Allaa caalaa waadaa isaa kan guutu eenyu? Kanaafuu daldala keessan kanaan gammadaa sun milkooma guddaadha. This verse says that in exchange for Allah giving believers paradise, they fight for him, slaying and being slain. Ayanni kun Allaan warra amananitti jannata kennuuf jecha isaan immoo akka isaaf lolanii akka ajjeesanii fi ajjeefaman dubbata. Kanaaf yoo Allaaf tolte inni karaa isaa akka guutu beekta. Allaan waadaan kun tooraa wangeelaa fi quraana keessatti isarratti dirqama akka ta'e dubbata. Wangeela keessaa ayanni isa kam waliigaltee kana akka mirkaneessu ani hin beeku. Garuu Allaan wangeela keessas jira jedha. Kanaafuu wangeelli ammallee akka jiru mirkaneessa. Namoonni waadaa kitaabaa manca'e keessatti argamanitti amanuu qabu jechuun hiika hin qabu. Garuu caqasa kana irraa waan baay'ee argachuu waan hin dandeenyeef ayanni kun yaada Islaamaa isa baramaa caalaa xiqqoo yaada Deevid Wood deeggara nan jedha. Ayata itti aanu suura 48 ayata 29 Muhammad ergamaa Allaati. Warra isa waliin jiran warra kafaran yookiis hin amanne irratti jabaatoodha. Gidduu isaaniitti immoo walii qajeeluu yookiis rahaamata walii gochuu isaan yommuu sagadan ruku'aa godhan jilbeenfatan tola Allaa biraa fi jaallatamummaa isaa barbaadan argita. Mallattoon isaanii kun fuula isaanii irra jiru. Mallattoo sagadaa irraati. Kun fakkeenya isaanii kan tooraa keessa jirudha. Wangeela keessatti fakkeenyi isaanii akka biqiltuu hirmaata yookiis baala ishee baaftee sanaa booda jabaattee hamma isheen gufuu ishee irratti dhaabbattutti furdattee qote bultoota dinqisiiftuuti. Kunis isaaniin mu'mintootaan warra hin amanne yookiis kaffartoota aarsuufi. Allaan isaan keessaa warra amananii fi toltuu hojjetaniif dhiifamaa fi galata guddaa waadaa galeera. Egaa yoo Muhammad waliin jirta ta'e warra hin amanne irratti jabaataa taata. Warra amanan qofaaf rahaamata goota. Kun matumaa obsa qabaachuu hin argisiisu. Garuu ayanni kun itti fufuudhaan mu'mintoonni tooraa fi wangeela keessatti akkamitti akka ibsaman dubbata. Wangeela keessatti amantoonni akka biqiltuu hirmaata ishee baaftee jabaattee furdattee fi gufuu ishee irratti dhaabbattee qote bultoota dinqisiiftuutti fakkeeffamu. Wangeela keessatti caqasoonni waan kana fakkaatu dubbatan ni jiru. Kunis fakkeenya sanyii guddattuu fi fakkeenya sanyii sanaaficaa yookiis mustard seed Maarqos 4 keessa jiru waliin wal fakkaata. Kun yaadota keenya lamaan waliin wal simuu danda'a. Ani quraanni waan ammallee harka keenya jiru argisiisa nan jedha. Musliimonni immoo wangeelli manca'ee osoo jiruu kutaaleen dhugaa ta'an tokko tokko keessatti hafanii jiru jechuu danda'u. Waanni marii keenyaaf barbaachisaa ta'e garuu quraan barumsa isaa mirkaneessuuf ammallee tooraa fi wangeela ragaa godhachuu isaatiidha. Fakkeenyi isaanii wangeela keessatti quraanni kun ammallee wangeela keessa jira jedhee falma. Kunis wangeelli ammallee akka jiru argisiisa.
wangeelli manceera kan jedhus as keessatti homtuu hin jiru. Egaa quraanni ammas dhugoomsuuf gara wangeelaatti deebi'a. Dhugoomsuuf gara kitaaba manceetti deebi'uun hiika hin qabu. Suuraa 48 ayata 29 yaada islaamaa isa baramaa caalaa xiqqoo yaada Deevid Wood deeggaran jedha. Ayata keenya isa dhumaa suura 57 ayata 27 sanaa booda faana isaanii hordofsiisnee ergamtoota keenya ergine, Yesus ilma Maariyaamis ergine, wangeelas isaaf kennine. Warra isa hordofan keessaas gara laafummaa fi rahaamata goone, monoksummaa isaanumatu uummate, nu isaan irratti hin ajajne, jaallattummaa Allaa barbaaduuf malee garuu isaan sirriitti isa hin hordofne. Isaan keessaas warra amananiif galata isaanii kennine, baay'een isaanii garuu finciltoota. Asirrattis quraanni ammas wangeelli Yesuusiif akka kenname dubbata. Kana malees Allaan warra Yesuusin hordofan keessaa gara laafummaa fi rahamata kaa'ee dubbata. Kanaafuu akka quraanaatti kiristaanonni gara laafeeyyii fi rahamata kan godhanidha. Allaan kiristaanonni monoksummaa ofumaan akka uummatan dubbata. Inni akka kana hin buusne dubbachaa jira. Inni kiristaanotaan kan jedhe jaallattummaa Allaa akka barbaadanidha. Garuu kiristaanonni ajaja sana sirriitti hin hordofne jedha. Hubadhaa, quraanni yeroo hunda kiristaanota kan inni komatu waan inni wangeela keessatti buuseef ajajamuu dhabuu isaaniitii fi dhimmoota inni isaan hin ajajne ofumaan uumuu isaaniitiin. Allaan matumaa kitaabota keenya hin abaaru yookiin hin komatu, yookaan kitaabonni keenya akka hin amanamne akeekkachiisa xiqqaas hin kennu. Kana immoo ayata quraanaa waa'ee wangeelaa dubbatan hunda qorannee waan fixneef mirkaneeffanneerra. Suura 57 ayata 27 yaadota keenya lamaan waliin waan deemuuf yaada tokko isa biraa irra caalchisnee hin mirkaneessinu jenna. Yaadni islaamaa inni baramaan sun sirrii osoo ta'e Allaan ayatota kan hunda keessatti yookaan gariin isaanii keessatti wangeelli manceera jedhee dubbachuu qaba ture. Returning to our two hypotheses, Gara yaadota keenya lamaanitti yommuu deebinu yaada Deevid Wood qabna. Akka quraanaatti Allaan raajota adda addaatiin uummata adda addaatiif mul'ata adda addaa kenneera. Gareewwan sunis kitaabota isaaniif bu'an hordofuuf itti gaafatamummaa qabu. Kiristaanonni wangeela Yesuus irraa fudhatan wangeelli ammallee amanamaa fi abbummaa kan qabudha. Kiristaanonnis quraanaan otoo hin taane wangeelaan akka murteessan ajajamaniiru. Itti aansuun immoo yaada islaamaa isa baramaa standard islaamic narrative qabna. Akka quraanaatti Allaan gareewwan namoota adda addaatiif mul'ata adda addaa kenneera. Garuu quraanaan alatti hundi isaanii mancaaniiru. Kiristaanonni wangeela Yesuus irraa fudhatan garuu isaan isa mancaasaniiru. Wangeelli amanamaa yookiin abbummaa kan qabu miti. Kiristaanonnis amma quraanaan murteessuu qabu malee wangeelaan miti. after reading every single verse in the Quran that mentions the gospel, Ayatota quraanaa waa'ee wangeelaa dubbatan hunda erga dubbisnee booda ayatonni 4, 348, 356, 510 fi 5727 yaada lamaan keessaa isa tokko isa biraa irra caalchisanii akka hin mirkaneessine argineerra. Ayatonni 2, 911 fi 4829 yaada islaamaa isa baramaa caalaa xiqqoo yaada Deevid Wood deeggaru. Ayatonni 6 immoo 33, 546, 547, 566, 568 fi 757 yaada islaamaa isa baramaa caalaa yaada Deevid Wood cimsanii mirkaneessu. Bakka tokkotti iyyuu ayaanni quraanaa yaada Deevid Wood caalaa yaada islaamaa isa baramaa mirkaneessu hin jiru. Allaan irra deddeebi'ee geggeessaa hafuuraa wangeelaa ni mirkaneessa. Irra deddeebi'ee tifkamuu wangeelaa ni mirkaneessa. Akkasumas irra deddeebi'ee abbummaa wangeelaa ni mirkaneessa. Kiristaanonni wangeelaaf akka ajajaman ajajamaniiru. Dhugumatti hamma wangeelaaf hin ajajaminitti bu'uura itti dhaabbatan akka hin qabne itti himameera. Kiristaanonni wangeelaaf ajajamuu dhabuu isaaniitiin komatamu yookiin adabamu malee Allaan guutummaatti quraana keessatti jecha tokko iyyuu. And what do all of our Muslim friends say? Don't believe the gospel. Don't judge by the gospel. The gospel has been corrupted. You can't trust the gospel. Everyone has to judge by the Quran now. They say the exact opposite of what Allah says in the Quran, and then they tell us to believe in the Quran when they clearly don't believe in it. Michoonni keenya musliimaa hundi maal jedhu ree? Wangeela hin amaninaa, wangeelaan hin murteessinaa, wangeelli manca'eera, wangeela amanuu hin dandeessan. Namni hundinuu amma quraanaan murteessuu qaba jedhu. Isaan waan Allaan quraana keessatti dubbateen faallaa isaa dubbatu. Achi immoo osoo isaanumti iyyuu itti hin amanne nuyi akka quraanatti amannu nuun jedhu. Michoonni koo musliimaa isinuu osoo quraana matumaa hin kabajin akkamitti nuyi akka quraana kabajnu nutti himtu. Akkamitti Allaaf akka ajajamnu nutti himtu.
osoo isinumti immoo Allaaf akka hin ajajamne nutti himtanu. Yoo Allaan irra deddeebi'ee wangeelaaf akka ajajamnu nutti hime akkasumas irra deddeebi'ee eeyyee waa'ee wangeelaa kiristaanonni ammallee harka isaanii irraa qabanii dubbachaa jira jedhe, isin immoo lakki wangeelaaf hin ajajaminaa, sababni isaas isin matumaa wangeela harkaa hin qabdan jettan. Allaan sobaadha yookiin immoo guutummaatti gowwaadha jechaa jirtu. Allaan seenaa keessatti nama ergaa dabarsu irratti hunda caalaa badaa ta'edha jechaa jirtu. Akka isin jettanitti quraanni sobaa yookiin gowwaadhaan kan bu'e yoo ta'e maaliif nuyi quraana cimsinee fudhanna ree? Waaqni keessan geggeessaa hafuuraa tikfamuu fi abbummaa kitaaba keenyaa ni mirkaneessa. Isin garuu waan Waaqni keessan dubbate hin amaninaa jettanii garuu kitaaba keessan amanaa nun jettu. Kitaabni keessan waa'ee kitaaba keenyaa yommuu dubbatu yoo amanamuu hin dandeenye akkamitti nuyi matumaa kitaaba keessan amanuu dandeenya? Gaaffiin hunda caalaa barbaachisaas isiniif kanadha. Yommuu Waaqni keessan waan tokko isinitti himu, sheekonnii fi imaamonni keessan warri sobaa immoo faallaa isaa isinitti himan. Maaliif Waaqa keessan dhiiftanii sheekotaa fi imaamota keessan warra soban deeggartu? Isin warra Waaqa keessan arrabsanii fi xiqqeessan sheekotaa fi imaamota sobaa keessaniif osoo bitamtanuu maaliif musliima yookiin warra Waaqaaf bitaman ofiin jettu? Erga Waaqaaf bitamuu dhiiftanii garee sobdootaaf bitamuuf filattanii maaliif nuyi akka isinitti makamnee sobdoota addunyaan takka argite keessa warra hunda caalan kanaaf akka bitamnu barbaaddu?